ناون أنت إني دوا هندوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوبتو تافيك بجمتو تروزافتو هندي كسنو نغانتي كيا كلي سران كان اون رامد دسن هاكو سنجيجا وسومنتي في كوتا هنجني جولي نورمو مرتمان كسنو باي سنجالا دا باي سنكا بجا كسما جولي امنتي برالي شمار كفوني سنجيجا هردوبتا كبجمتو تكيا حدو تكن سنجالا دا حدو تكن سنكا بجا وسو امنتي في كوتا هنجني هردوبتو تكيا هندا هيسنو بكا غودا سنين قبا ان شاء الله اونتي كيسا بكا غودان قبدني isin jaalladha isin kabaja akkasuma hadda waan barumsa isinii ta'u kana warra dhiiraa dhaggeeffachuullee baattan dantaadhaa miti dhiifama naa godha hadda isiniin ilaallatu jechuudha garuu laaltaniitiin yoo of qoxxubuu barbaaddan of eeguu barbaaddan laalummaa hin dandeessan jechuudha. Hadda ammoo ani ijoollee shamarran keessattuu ijoollee mana madaa miidhanii kan yeroo baay'ee sobamaa jiran akkasuma ijoollee mana madaamiin alattu tabiyya keessa tabiyya alaati biyya hunda keessatti ijoollee shawwadamutti jirtan jechuudha. Warri shawwadamutti jirtan هذا مستر إيرا والله وبالله يسألوك جتشودا دبتنا تيكوي أنا تسرى ناس عجتشودا أكسي رياتي يتكاتو جرا جتشودا رياتي يتنا أسين بيتني ريان بيجا جتشودا عندكينا بيجا كنا جتشودا بعد جتشودا نبرة رفتنا نبرة جرتي مستر أسيسني هم في الدين ما جتشودا أكنا ما بروزة تقول جتشودا itti aansee ammoo mistira roozaallee dhubaa yeroo baay'ee na gaafattan guyyaa muraasa keessatti isinii gadhiisaan jedhee yaada. Hadda ammootu wallaahi wa billaahi seenaa isa dhugaa jechuudha. Seenaa lubbuutii tana harkitanii lubbuutii rabbi isaatii kana harkaa qabu isinii ittiin kakadhu jechuudha. Isa dhugaati jechuudha. Kanaaf akka isin of eeggannoo godhattan akka isin wanni kanarraa baratan jechuudha. Abdiin qaba jedhee yaada. Akkasuma akka namni tokko gaariin jiru tokkollee badaan jira. Akkuma namni tokko nama yaadu tokko badaa nama yaadu tokko gaarii nama yaadutu jira jechuudha. Jireenya kana keessatti jechuudha namni osoo gadda hin arkin osoo gammachuu hin arkin as gahee hin jiru jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkaan hiriyyaan ta'e taate tana isiniif himaa jechuudha. Isinii himuun duratti jechuudha. Subscribe godha, share godha, wanni godha jechuudha. Maal jechuun keessan hin oolu wallaahi wa billaahi wa tallaa isin ijoollee shamaraanii jechuudha. Isin of eeggannoo godhuullee qabdanii sirritti of eeguu qabdanii nuti dhalaan jechuudha akkuma harmi keenya rarra'u qalbiin teenallee rarraatii jedhan wallaahi wa billaahi jechuudha. Wanni hiriyyaan tiyeetuun taate ilmi namaa hin taane jechuudha. Ilmi namaa ta'e jedheellee hin yaadu taatillee jireenya isii keessatti illee jedheetiin hin yaadu jechuudha. Kanaafuu hordoftaa fi kabajamtoota kiyya an hadda ka isinii himuu barbaade jechuudha. Hiriyyaan tanteetu maal taate akkam taatillee jechuun keessanii dhooluun micootanaa waliin nyaanne waliin guddanne hedduu maalii sii beekaa wanni waan hunda sii beekaa jechuudha. Wanni wal dhoyfanni jiru addunyaa kanarrattu hin jiru. Akkasuma itti aansee kuudhaniillee hiriyyaatiyyaa hedduu takkaan jaalladhaan ni beeytanii kuulanii hiriyyaati dhugumaan jaalladhaan isiillee jechuudha. Si qofaa miti hedduu takkaan jaalladha. Deebii ammootu galata namni naa oolee ijoollee shamarranii keessaa kan sirriitti galata naa oolee micattii wallooti. Maalinni eenyuun maqaan isii Jamiilaa jedhamti. Galata isii jireenya kiyya keessatti akkan deebisuufillee hin danda'u garuu ammoo rabbiin isii haa kafalu jechuudha. Wallahi gaafa na dhukkube sana isintu lubbuuti ya rabbii fi wanni irra na dhaqqabe jechuudha. Hedduu takka rabbiin zajaa ilmoo isiitiin isii haa kafalu. Namni waanuma dalagee rabbiin zajaa ofii harkataa jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keessanitti illee hin dheeressu. Ani waan hiriyyaatiyaa tana yeroon dubbadhu asitti na dhufti lubbuu tanatti na dhufti jechuudha. Jireenya kiyyaa hin beeku waan ta'eef akka itti jiru anaaf rabbittu beeka malee isin hin beektan jechuudha. Gammachuu qaba anummaan tunu takka gammachuu qaba takka gadda keessa jiraachuu jira jiruuti jedhan argitan tana keessa yookaan roozaan akkanatti taa'uu jirti na laaltan malee yookaan waan itti jiru hin beektanii yookaan ana asirra taa'ee isin kolfu argitan malee yookaan gammachuu hiyyaa qaba yookiin gammachuu hin qabu ta'a jechuudha. Maaliif namni hundinuu manatti waa dhoosa jechuudha. Maaliif alhamdulillahi maaliif isiniin jedha beektaa waan kiyyarraa waan isinii yookaan gammachuu qaba gammachuun qabu isiniin jedhee jechuudha. Ilmi namaa tokko mana waa dhoosa malee namni rakkoo hin qabne hin jiru. Namni jireenya isaa keessatti hin fatamne hin jiru. Akkuma isiniin jedhe jireenya kiyya keessatti namni na caala fataname jedhe hin jiru. Irra caala nama amanuu guddaadha. Namni illee akkasumatti akkuma nama amanuu sanitti na sobuu guddata jechuudha. Hedduu namni na sobuu guddata jechuudha. An jireenya kiyya keessatti rabbi ittiin dabarfadha. Kan rabbiin caala hin jiru. Rabbi ittiin himadha. Namattis illee hin himadhu jechuudha. Akkasii
Rooziin hadha micattiin tun jechuudha. Abbaa manaa isiittu mee isin osoo isin wanni taatanii fakkeenyaaf abbaan manaa keessanii osoo isin fuudhin dura gaafa wal barattanii ati maal akka taate ilmoo qabaatte itti himtee yookiin heerumtee itti himtee yookiin durbaa itti himtee yookiin ammoo maali wayitti wal baratan namni kun gaafa wal baratu waan hunda wal baratee wal qoratee walitti seenaa jechuudha mitiire gaafa wal barattanii walitti qorattanii walitti seentanii abbaan manaa keessan kun yookiin niitii 2 yookiin 3 4 isin duubaa qabaate yookiin namoota ijoollee 5 6 7 isin duubaa qabaate kana ergan bultii seentanii abbaa manaa kanaan wal barattanii heerumtanii ilmoo godhattanii booda waan kana arkitan waan kana dhageettanii isarra inni waan takka hin qabu ilmee hin qabu jaartis hin qabu hin fuune simaan fuudhee sihiidha jaartiin tiyya halaalaa sihii halaalaadhaan fuudhee sihii maatii keetii argadhee sargii godhadhee si fuudhee tabiraa ammoo akka tasaa yoo badhetti dhalchee hin beeku isiniin jedhe. Gaafa itti heerumtanii ilmoo isaa godhattanii mana isaa seentanii bultii keessa seentanii ilmoo isaa takkaadhaan 2dhaan 3dhaan 4dhaan 5dhaan 6 7 dhageessan maaltu isin dhaga'ama osoo isin taate akkam gootame takka namni isiin tun jechuudha ilmoodhanii fi jaartiin tanallee dhageessee bultiitii jettee teessee akkasumattuu jechuudha osoo ergaa dhageessee teesse jechuudha. Inni ala jira isin biyya jirti. Mitiire inni ala jira isin biyya jirti. Akkasumatti deebi'ee osoo isin dhageette osoo isin taatanii mee sirriitti viidiyoo kana sirriitti ilaala. Wallahi barumsa guddaa isinii ta'a. Okaatiin mee osoo isin taate akkam gootan lammaffata. Sobuu isiirra mataa ga'uu jechuudha. Zaman ammaa kana keessa iPhone namni hin qabne jiru takka iPhone kan qabu hin qabne jechuudha. Telefoon iPhone si bita jedhee kaartoon itti mul'isee akkasitti yookaan hin dhabe jettee fi cal'istee deebi'ee warqii si bita jedheeni warqii sanillee gaafan biyyatti galee birrii harkaa fixadha jedheeni akkasittillee cal'istee fi bultiitii jettee oobsitee fi waa baay'ee si godha jedheeni akkasittillee oobsitee biyya san si fida jedheeni barsiisee. Dubba hin soba isin asuma teessistee namni gara biyya san fiduuf hin jiru yoo biyya san dhaqxee jala heerumti jecha sodaatee akkasittillee hambisee akkasumattuu kanneen hunda godhee jireenya isii keessatti waan hundaan jireenya isii keessatti jaartiidhaan ilmuudhaan isii shawwadee sobee isitti seenee achi booda ammootiyyuu yeroo akka tasaa yaamu maqaa jaartii isaatiin yaama tsiggee fa'aa jedhaan inni musliimumaa jechuudha jechuun yeroo baay'ee kiristaana jala deema akkasuma kiristaana jalaan deema maqaa tsiggee jaartii isaa maqaa tsiggeedha haadha beeksisa isaatiin ta'amma irra dhagahamtee wanni hundi cal'isamte jechuudha jaartiin isaa ta duraa heerumtee ilmoo qabdi jedhan namni intalli sunillee biyyuma keenya heerumte jedhan ganduma keenya sunillee jechuudha inni isiin ammoo hin beektu kan hundaa. Irraa hin beektu jechuun boodumaan dhaggeessi. Ammallee deebi'ee maqaa dhiiraa kana Taaddasaa fa'a Taaddaluu fa'a Taaddasaa jedhee qabata. Taaddaluu fa'a Taaddasaa jedhee qabata. Maqaa ijoollee shamaraa jechuudha. Gaafa namni sun amma isiin mucaan tun baddeen dhuftee na bira jirti jechuudha. Warra isii biraa baddee na bira jirti jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wanni isin ijoolleen dhalaa barachuu qabdan. Feetaneeruma ilmoo 500 qabaadda waan isin madaalutti waan kaayoo keessanii fi kiiloo keessan waa'ee jaalala keessan beekutti heeruma. An ilmoo qabaa jaarsa heeruma an ilmoo qabaa daa'ima heeruma waan ilmoo qabu keessan qabuuf hamileen keessan isiniin caabini isiniin jaa. Isinii galee deebi'eetini hiriyyaataan kiyyaa isii wajjiidhaan biyya kana dhufuuf hin deemanii kana yeroo baay'ee bilbila yetti isin bilbiltu irratti cufa. Maaliin irra cuftaa yennaa yeroo isin jalaa anjalaa kaasuu jette hiri akkati dhuftuuf Taaddasaa Taaddaluu fa'a wajjin haasaa jira jedhe garuu kan inni wajjin haasa'u dhalaadha malee dhiiraa miti waan dhufiisa isiitillee miti hordoftoota kabajamtoota kiyya osoo isin taate mee dhiira akkanatti jireenya keessan keessa isin dabalamtee jaartiin meeqa duubaan dhagahamtee ilmaan meeqa duubaan dhagahamee akkasumattuu isii tana jechuudha isii tana maal jedhaan intala obboleettiit yaati jedhee nama janaajanu
sagalee hundarka qabdi masin jechuudha sagalee hundarka qabdi waan hundarka qabdi garuu jaarsa isiiti sagalee mi viidiyoo illee warka qabatte dantaa miti jaarsa jaartii nikaa walirraa qabanii fakkeenyaaf namni jaarsa fi akka fedhe wajjin haasaa akka barbaadde wajjin haasaa sun dantaa miti amma viidiyoo murtuu guutuu amma deengadda gadhifame jaartii isaatiif isa cinqiidhaa miti kun irra hin kaayamu akka barbaadde jaartii isaa wajjin akka barbaadde jaartii isaa wajjin yoo ta'e kuni wanni miti jechuudha garuu isin gadi dhiisullee hin barbaaddu osoo isin taatee bakka kana buutanii mee akkam gootanii akkasittuu jireenya gaarii jechuudha hin tallitun jechuudha mana isii keessaa hin baatu maqaa balleessee bakka hundatti maqaan balleessee jaartii dhiira akka jala deemtii dhiiri maali jedhee namni inni jiru addunyaa irratti maqaa hin balleessine hin jirtu warra bilbilee fa'a dhiira mana qabeetiin dhiira intalatee san dhiira mana qabee dhaqaa fa'aa laala mee jaarsa akkana kan akkam gootan mee rabbuma keessanii jedha nutiin bakka dhalaa yoo bune an akka mataa kiyya jaarsa akkana kana ni dhiisanii jedha wallahi ni dhiisan hayaata ofii keessaa baasan hayaata keessaa akkamiin baasta beetanii dhiira gaafa ati ani masaaleen ani inni jaartii fi ilmaan qabu na dhoysee na seene obseefi bultiitii jiruutii jedhee obseefi gaafa telefoonaa warqiidha waan hunda siif godhanaa jedhe bultiitii jiruutii jedhee obseefi gaafa inni maqaa na balleesseetiin gan olii gaddeemee asii intalli xiyyaartiin akkana jedhee nama natti dhufuutiin hunda'uu shakkee maqaa kiyya itti na balleessee deebi'eetiin ammallee na sobee maqaa jaartiin tiyyanii taachitti fuudhee gadhiisatu ni maraattee jedhe mana garuu isin hin maraan fayyaa qabdi isinii galee nama akkana jedhu kana jechuudha mee jireenya keessan keessatti dhiira akkana kan akkam gootan dabalatan isin akka ammatti addaan baafatte jechuudha haala isaa itti jiru hundaa jechuudha inni dhiiga qaba shakkitee bilbilli isaa cufamee miicoo tanaa Jum'aa dabre kanarraa cufame bilbilli isaa gaafan cufamu hedduu bilbila yeroo bilbiltuu dhalaan illee jalaa kaastee gaafa kaastee tan jedhu bilbila online irraa badii jechuudha inni gaafa badu isa barbaada jecha bilbila inni duraan nama erge kana hunda irra bilbilaa ta'e gaafa tartu dhala jalaa dubbata akkasii maal jedhanii jechuudha intalli tun amma na bira jirtu jechuudha na bira jirti kanaaf hordoftoota kabajamtoota kee dhiira akkam godhanii jettanii yaaddameessin. Dhiira jireenya isaa keessatti nama isaaf amanamee isaaf jiraateetiin jedhu hin amanne kana wallahi wabillahi ana amma micoota akkam jedhaanii jira beetani TV OMN irratti ana narratti miidiyaa kanarraa osoo hin taane aganta ana uumma xiqqoo na daawwata kuma 20 hin caalu kanaaf TV OMN irra deemtee akka dhayixee jechuudha akka waamamtu guyyaan qabamee fi jira jechuudha. Maqaan isii saabboontuudha. Maqaan isii maannu guyyaan isii qabameef hin jira gaafa TV irra dhayitu jechuudha yeroo gabaabduu keessatti TV irratti ni arkitanii jedheet ni yaada. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isii warri dhiiraa uf eeggannoo godhaa. Isiidhaan kaaniin kaalidii kaaniin sheek maalii kaaniin ebaluu maalii kana maalii jettanii maqaa dhalaa dhiiraan gaafa qabattan isinis hin fayyadu. Faayidaa bisinis hin qabu bulti matee san ta'e ijaaramte diigama malee ma faayidaan takka hin jiru jechuudha wallahi wabillahi maaliif isin jaabeetanii dhalaan takka an heerumeetiin akkami abboo sagal heerumanii sagalee dhiiraa baranii jettee oromoon obboleeyyanti wallahi wabillahi namaa taatu hin jiraatan namaa ta'uu baattonni deeman dirqamni eessa jira isin heerumtee gursummeettiidha akkana gursummeettii miti abbaa gursummeettii haadha gursummeettii haa jedhan malee dhiira namarra safaaxxeetiin dhala taaddasaaf daaddaluuf tsiggee namarra yaamtu yookiin Khadiijaa fi Faaxumaa namarra waamtu maaliif waliin jiraattareemaa isa bichaadha dhiirti isa bichaa miti akkuma isa dhiirti dhalaa taaddaloo fi tsiggee fi Khadiijaa fi Faaxumaan irratti wal geettisan isii sanillee akkuma isiin jirtu sanitti akkuma fokkinne isiin qabdu sanitti akkuma dulloomte ijoollee qabdu sanitti ka akka isii barbaada dirri isii jechuudha dirri isii akkasuma isii barbaada isinii galee gaafa tokkoffaa walitti seentan maalummaa fi eenyummaa keessanillee waliin dho'isina walitti isin kijibina isinii galee dhugaa jirtu walii hima somni keessattuu dhiirarraa hin fokkatanii as xaalla dhiirri waa hin qabne waa hin qaba hin jedhin obboleessa kiyya waa hin qabduun jaalalanii qabdaan bakka biyya faranjii jiraatanii fi miti obboleeyyantii biyya faranjii nama hin jirre jaartiin isaa jiru jaartiin isaa taniin kashiitan qabne jira
كشيتا كان تشيتا قدتتني ندمت جرا كهذا فبانجلا قرلبانت جرا والله وبالله بيا فرنجي سنجتان كان جتشودا كهذا فبانجلا صورتو تجرا isini galee kamaan nyaatti waan dhuyidu shilingiif sumuun itti herreegu meeqattu jira akkasuma meeqattu ka isii dhiisee warra isii jiraachisu meeqattu jira ka isii jalaa warra isii miti warra isii dahaba uffisu meeqattu jira ka isii miti warra isiiti waa meeqa godhu meeqattu jira jechuudha dhiirri akkasumatti daasboora maan jedhan kun tokko maqamaa jedha malee maafish faayidaa obboleeyyantii faayidaan takkan jirtu kanaafuu yoo jechuudha obboleeyyantii ijoollee shamaraa hin sobamina hanga inni itti seentanii fi daddaftanii hin fiigina bakka dulloomaa manatti dhiira hin amanina wallahi dulloomuu santu manatti jira hin amanina dhiirti hin amansiifamtu hattaan kiyyaan amanuani maaliif dhiirri tokkitti hin amansiifamtu jechuudha hin amansiifamtu wallahi wabillahi dhiirti addunyaa tanarra hin jirtu rabbi tokkicha malee garuu ammoo akkasuma dhalaallee badduun jirti naqnaaqaan bakka dhayxuu fi bakka dhayxee hin beeyne hedduu jira miliyoona garuu ammoo ta akkasuma maqaa isii eeggattu hedduu jira ta maqaan kiyya kalee na bada maana bada jettee eeggattu meeqa jira ta gurra maatii isii eeggattu hedduutu jira akkasumas ammootu ta warraa fi ufillee maqaa nyaachuu hedduu meeqattu jira nikaa keessaniin heeruma nikaa keessaniin hiika bakka zinaa hin dalagina haraamii miti heerumanii hiikuun faashinaa miti addisiidhaa miti nama hundaafuu haareyaa miti jechuudha kanaafi dhiira namarra safaaxeetiin nagar taaddaluu fi taaddasee fi faatumaa fi khadiija namarra waamtu ani garuu hin beeku akka mataa kiyyatti naaf hin galu maal jaan mana keessa jirti jaartiin isaa suuraa kaasee maal jaan jaartii isaaniidhaan eedoo mana keetti si galjechi si eegaa jiranii si feeganii jaan maaliif akka hundattuu buluu waan barbaaduuf jechuudha tokkoffaa dhiirti gaafa miidiyaa si wajjin irraa bahuu diddee dhiira ofitti amantummaa hin qabne beeki gaafa si wajjin karaa deemuu diddee dhiira ofitti amantummaa hin qabne ta'uu beeki dhiirri maalummaa fi eenyummaa warri sheekaa dhufee jaartiin qabu ilmoon qabu jedhee nikaa nama hidhu sunillee itti gaafatamaan isa rabbii aalamaa isatti argaa jechuudha warra kijibee dhiigaan ilmoo namaatiin hin nyaatu jechuudha isinii galee hireentu saree maraatti jaan bakka barbaadde nama dhaabdi garuu ammootiyyuu waan nama madaaluu fi waan nama madaallee qaba wallaahi laazim micattii tana jechuudha ilmoota akka qabdi walii ka barbaadde kafeete hiite kafeete heerumuu dandeessi garuu ammootiyyuu aadiidha kun faashinaa miti nikaan heerumanii nikaan hiiku sagal heerumanii sagalii dhiiraa baranii jettee harargeen deenaafaa jiraattu akkasii obboleettii yaamilee sirraan cabini takkaa milamaa misadii afurii mishan heerumni aadiidha wallahi ara ani dhaga'u nama akkanaa jechuudha shanoo heerumoo maali aadiidha nikaan heerumna nikaan aadiidha zinaan dalagin malee jechuudha mushkilaa abboo isiin tun akkana kalee heerumte hadda baate yoo naa hin ta'in ni du'a hadda heerumee boroo bahe naa'oo naan ta'in ni du'a hin du'a isintu jireenya kiyya jaal jiraata moo nattu jireenya keessan jiraata bakka akkasitti beekuu qaba jechuudha namni tokko jechuudha kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya miira keessa galee yoo hundaa'u jedhaa jennee haasoo jira nagaan na turaa baay'ee sin jaalladha baay'ee takkan isin kabajaa barnoota haa ta'u ijoollee shamaraa nuti gowwaa hedduu gowwaadha nuti hedduu takkaan gowwaadha obboleeyyanti wallahi wabillahi watallaahi garuu addunyaa hin filatina jaalala filadha namatti illee hin sabina nama sabsiisa jechuudha nama sanii rabbi zajaa deebi'a isiniif illee rabbi zajaa deebi'a isinii taatu keessa gubadhu obbooddu maqaa kana abbaa isa hima maqaan kun jechuudha isinii taanaan bulaa isinii ta'uu baannaan maali warra isin sobeetiin isinitti taphatu hiriyaa sobamanna dina dhugaa wayyaa jedheetiin irraa muradhee ani garaa kiyyaa ansii yannaa natti yaaddee sareena hanqifte badii teetiif na kennite teetii na jaabaate ciao I love you